Oromoon gadaa isaa ganamaa fi duudhaa eebba isaa keessatti nagaaf dursa kennuun waa'ee nagaa dubbataa nagaafis lallaba. Haa ta'u malee qe'een Oromiyaa sirni gadaa waa'ee nagaa lallabu keessaa burqee dimokiraasii addunyaaf fakkeenyatee har'a sababa rakkoo nageenyaatiin waan baay'ee dhabaa jirti. Furmaata rakkoo nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad yeroo garaa garaatti marii fi marabbaan naannoo Minjaalaatti taasifamu filannoo isa jalqabaa ta'uu dubbatu. ስኬታችን ሁሉ መሰረት ሰላምን አብዝቶ መፈለግ መሆን አለበት። bu'uura milkaa'ina hundaa keessatti nageenya baay'isnee hawwuu fi kan barbaannu ta'uu qabna. Waraanni kutaa biyya Itoophiyaa kamiifuu hin fayyadu. Qaamni wal dhabu kamiyyuu mootummaa Itoophiyaa waliin qajeelfama kennanii fudhachuun seeras kabajuun mariidhaan walii galuuf fedha kan qabu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa harka diriirsee ni simata. Dhimma nageenya naannoo Oromiyaa ilaalchisee abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Addis Miidiyaa Neetwoork sagalee dhalootaa waliin turtii taasisan rakkoon nageenyaa Oromiyaa akka fala argatuuf mootummaa fi qaama hidhatee bosona jiru dabalatee qaamoleen dhimmi nageenya Oromiyaa isaan ilaallatu hundi xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjechuun qe'ee Oromootti nagaan akka bu'u taasifamuu qabaa jedhu. Namni nagaa hin qabne oolee galee hin bulu, namni nagaa hin qabne misoomuu hin danda'u, namni nagaa hin qabne qabeenya horatuu hin danda'u, qabeenya horate bada'aa jira, lubbuu namaatu bada'aa jira, lubbuu ammoo nama cubbuu hin qabnetu bada'aa jira. Uummanni Oromoo quuqama gamaa gamanaa qabu nama isa barbaachisu itti horee rakkoon Oromoo akka dhaabbatu godhuu qabanii qaamni marru isii tanaaf dhaabbachuu qabaa. Nagaa barbaanna. Nageenyi waa hundaaf barbaachisaa. Nageenyi jiruuf jireenyaaf barbaachisaa. Nagaa malee wanni jiru hin jiru. Bosonni mukaa yoo nageenyi hin jirre ibiddaan xiyyiitiin waa hundaan gubataa. Bineensonni mukaa akkasii gubatan namaa miti. Bosonaaf mukaa bineensota nageenyi giddii kenna jaalala kenna odoon taane giddii waan kana irratti dalaguu qabaanna. Sirna gadaa keessatti nagaan burtanee warra manaa jedhan namni tokko yoo nagaan qabaatiin nagaan burtanee jedhanee hin danda'anu nageenyi waan hundarraa ol mana barumsaa dhaquu fi daddalatuu fi qotatanii buluu fi baanee galuu fi isa oli aanaan nagaa. Nageenyi barbaachisaa waan ta'e namni naannoo Oromiyaa keessa yoo ilaallu amma nama jibbisiisti. Isa kanarraan karaa marii eeggale kanaan ijibbaatanii gala ka'uu adoon ta'in karaa mariitiin addee workomatan gaaddisa gadaatti sirna gadaatti ilma abbaa gadaatti isaan hundaayyuu gara aadaa gadaatti dhufanii gaaddisa Oromootti dhufanii adoo wal qoratanii yoo ta'e. Garee hidhatee bosona Oromiyaa keessa jiruu fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin Taanzaaniyaa Daaree Salaamitti marsaa lammaffaaf gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu isaatti utuu abdii hin kutiin Oromiyaa fi qe'ee Oromootti nagaan waaraa akka bu'u mariin marsaa itti aanu itti fufuu akka qabu abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee kunneen dubbataniiru. Mariin addaan cite sun ammoo deebi'ee itti fufuu qaba. Maalifi mariin sun osoo kaleessa hayyoota Oromoo abbootii gadaa Oromoo hirmaachisanii Oromoon dubbii namaa yoo laale didamte jedheen ka'u nama filannoo biraa qaba jaarsatti hora. Kanaafuu namni saba kanaa yaadu kan lubbuu ifiitii fi aangoo ifiitii yaadne hundinuu isa aangoo ifii achuma dhiisee miidhama sabni kun yeroo ammaa keessa jiru kana xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan gara araaratti akka deemu yaamicha dhiheessinaa. Mariin sun ammallee addii kutataa adoon ta'in adoo irra deebi'amee mari'atame hundiinuu adoo karaa mariitiin warta galfatanii irra deebi'amee ilaalame yoo ta'e jedhuu barbaada. Akka abbaa gadaatti maani gadaan naga gadaan misooma gadaan gabbinna yoo gaafa jennu gaafa nageenni jiru misooma gaafa jennu gaafa nageenni jira gadaa waan hundaa ol nagaa jaalata waan ta'eef irra deebi'amee karaa hundaanuu adoo laalame jedhee dhaamsa dabarsuu barbaada akka abbaa gadaatti. Gadaa fi gaaddisa Oromoo jalatti taa'uun marii fi marabbaan nageenya waaraa naannoo fi biyyaa mirkaneessuun fala guddaa ta'uu abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Oromoo yaada kennaniin cimsanii hubachiisaniiru.